L irra kan jiru immoo haa hojjennu. X equal to negative b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. X equal to b in keenya meeqa 1 jechuudha. Minus 1 plus or minus radical of 1 square minus 4 in keenya meeqa 5 dha. C in keenya immoo 2 jechuudha. Over 2a. 2a immoo in keenya meeqa dha 5 dha. 5 2 times 5 jechuudha. 2 times 5 2 times 5 jechuudha asitti. Sana booda maal goona? X equal to negative 1 plus or minus radical of 1 in time tire asitti 1 dha. 1 square jechuun 1 dha. Kana yeroo waliin baay'ifnu meeqa ta'a? 4 baay'isu 5 baay'isu 2 meeqa ta'a? Negative meeqa ta'a jechuudha? 40 ta'a. Negative 40 irra meeqa? 10. Yeroo kana waliin baay'ifnu 10 ta'a jechuudha. X equal to negative 1 plus or minus jenna. Plus or minus radical of meeqa? Negative 39 ta'a. Irra 10 jenna. Irra 10. Kana jechuun lakkoofsi real number ta'ee radical jala negativean galu waan hin jirreef maal goona kana maal jennaan jechuudha? No real root. No real root jenna jechuudha. M irra kan jiru immoo yeroo hojjennu minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. Over 2a. Minus b in keenya eenyudha? 8 jechuudha. Plus or minus radical of b square meeqadha? 8 mitira. 8 square minus 4 a in keenya meeqadha? Negative 3 dha. C in keenya negative 5 dha. Over 2 a in keenya meeqadha? Negative 3 dha. Sana booda maal goonaan equal to asitti x wal qixa jenna. Asitti x wal qixa jenna. X wal qixa jenna. Negative 8 plus or minus radical of 8 square meeqadha? 64 minus negative 4 baay'isu negative 3 baay'isu negative 5 meeqa arganna? Negative 60 arganna. Over negative 6 kana yeroo waliin baay'ifnu jechuudha. Sana booda x in wal qixa negative 8 plus or minus radical of 4 ta'a. Shin kana yeroo warra dhaftan 4 dha. Over 6 x wal qixa negative 8 plus or minus radical of 2 jechuudha. Radical of 4 jechuun 2 dha jechuudha. 4 meeqaan baha? 2 baha. Over negative dha sitti. Shin kun negative dha. Over negative 6. Over negative 6 jenna. Sana booda plusidhaan asitti kana haa hojjennu jalqaba irratti x equal to negative 8 plus 2 over 2 over negative 6 over negative shin kun negative 6 jedha. Over negative 6 meeqa ta'a jechuudha? Wal qixa negative 6 irra negative 6. Negative an bada 6 yeroo 6 wal qixa 1 arganna jechuudha. Asitti immoo ishii kana negative yeroo jennu immoo x in wal qixa negative 8 minus 2 over negative 6 equal to negative 10 over negative 6. Negative an bada kun yeroo sarbatu lamaan 5 lamaan 6 jechuudha. Lamaan meeqa? 3. Kanaafu 5 irra meeqaati? 3. X in tokko immoo 5 irra 3 arganna. Tokko immoo 1 arganna jechuudha. Kana booda maal goona? Completing the square method dhaan immoo
hojjenneet mirkaneeffanna sirrii ta'uusaa jechuudha. Maal goonaa completing square methodidhaan gaafa hojjennu equationii ishii kana fudhannaa. Ishii kana fudhattu ishii kana jechuudha. Ishii jalqabaa ishii yoo fudhattan negative 3x square plus 8x minus 5 equal to 0 kan jedhudha. Over negative 3 jettu. Over negative 3 over negative 3 hunda isaa jala jechuudha. Asitti negative 3 badaa kan nu hafu x square minus 8 over 3x minus 5 over 3 minus itoo hin taane asitti maal ta'a? Pilaasii ta'a. Maaliif asitti negatiivii ture? Negatiiva yeroo eerru pilaasii ta'a jechuudha. Asitti equal to 0 kan jedhu kan argannaa jechuudha. Erga isa kana argannee maal goonaa? Middle term fudhanna. Middle term keenya eenyudha? Asitti negative 8 over 3 dhamtire isa haafii gooneet square goonaa jechuudha. Haafiin kanaa meeqa ta'a? Negative 8 over 3 haafii yeroo gootan over 2 gootu the whole square. Kana jechuun negative 8 over 6 the whole square. Kana faana wal qixa. Kun immoo maal ta'a? 64 irra 36 arganne. Sana booda isa arganne kana itti daana jechuudha asitti. Itti daana takka immoo irraa hir'ifne jechuudha. Maal goonaa? X square negative 8 over 3x plus 64 irra 36 ida'uu 5 irra 3 hir'isuu 64 irra meeqaati? 36 wal qixa 0 jettu. Yoo barbaadan ishii kana salphistanii as kaa'uu dandeessu. Akkattis kaa'uu dandeessu. Sana booda maal goonaa? Ishii kana jechuun ishii asii kaastee hanga asii jechuun hanga ishiin jala saraare kana jechuun x minus 8 over 6 the whole square faana wal qixa. Ishiin asii kaastanii ishii kana kaasee hanga asii jechuudha. Sana booda isa kana walitti daana. Ishii kana salphistanii kaa'uu dandeessu. Plus jettu. Plus 5 over 3 ishii kana salphistinee yeroo keenyu meeqa ta'a? Negatiiva 10 ishii kana negatiiva 16 irra 9 ta'a. 16 irra 9 yeroo salphistanii keessa equal to 0 jettu. Sana booda maal goona? X minus 8 over 6 the whole 6 dha ishiin kuni. The whole square ishii kana gaafa walitti daanu meeqa arganna? Plus jettu 45 irraa 48 irra meeqa ta'a? 27 ishiin kun jechuudha. Gaafa walitti daatan bifa kanaatiin daatan wal qixa 0 ta'a. Wal qixa 0. Sana booda isa gubbaa kana walitti daanu x minus 8 over 6 the whole square minus kana yeroo walitti daatan negatiiva 3 irra meeqa ta'a? 27 wal qixa 0 ta'a. Sana booda maal gootu? X minus 8 over 6 the whole square. Ishii kana yeroo salphisan 3 tokko kun 3 9. Kanaafuu negatiiva tokko irra 9 nu hafa jechuudha. Equal to 0. X minus 8 over 6 the whole square equal to 1 over 9 ita. 1 over 9. Negatiivni kun pilaasiidhaan as dabarte jechuudha. Sana booda maal gootu? Kana booda x minus 8 over 6 ishii kana raadikaala jala galchitu jechuudha. Raadikaala jala gama lamaaniinuu jechuudha. Ishii kana toon barreeffatiin dur ishii kana raadikaala jala galchinu. Raadikaalli kun
Raadikaal iskeeriin kun raadikaala kana ni balleessiti. Iskeeriin ishee kun raadikaala ni balleessiti. Sana booda ishee kamtu nuufa? Ishee as keessaa qofannuufa. Ishee kana qofannuufa. Kunoo ishee akkasiin barreeffanna. Equal to raadikaala jala yeroo galchitan waan kamuu haa ta'u plus or minus jechuun dagatiin asitti plus or minus ta'a. Raadikaala jala asii yeroo balleessitan. Raadikaala jala galchitu. Raadikaala jala kan bu'umu maal jettu plus or minus jettu. Tokko raadikaala jala yeroo bu'u meeqaan baha? Tokkoon baha. Sagalmoo meeqaan baha? Sadiin baha. Sana booda maal gootu? X equal to jettu. Ishii kana salphisaatti barreessa. Kuni lamaan afurii, lamaan sadii. Kana jechuun X'n walqixa ishiin kun afur irra meeqaanuu taa'e? Afur irra sadii ta'e ramte asitti. Afur irra sadii jedha ishii kana asitti. Salphisnee barreessa. Negatiiva afur irra sadii arganneerra. Ishii kana salphifnee yeroo barreessinu jechuudha. Sana booda X walqixa jenna. Plus or minus 1/3. Inni kun negatiiva afur irra sadii arganneerra miti salphifnee yeroo barreessine. Maal ta'a? Pozitiivaan as darbu. Plus jenna. Plus 4/3 jenna. Ishii kana arganneeti jirra amma. Ol signee haa barreessinu asitti haa barreeffannu. Maal kan nuti arganne? X'n walqixa maal jenne? Plus or minus 1/3 plus 4/3 argannee jirra. X'n walqixa maal ta'a? Plusidhaan haa hojjennu jalqaba. 1/3 plus 4/3 kana gaafa walitti daanu meeqa ta'a? Walqixa 5/3 arganna X isa tokko jechuudha. Inni lammaffaan immoo ishii kana negatiividhaan yeroo hojjennu meeqa ta'a? X'n walqixa negative 1/3 plus 4/3 kana gaafa walitti daanu meeqa ta'a? Jechuudha. Ishii kana gaafa walitti daatan 3/3 ta'a. Kanaafuu sadii yeroo sadii firtan meeqa arganna? Walqixa tokko. Kanaafuu gatiin X keenya tokko immoo 5/3 arganna jechuudha. Kanaafuu nuti hojjenne sirriidha jechuudha. Gaaffii inni irra jiru yeroo hojjennu maal goona jalqabaa? Foormii kanatti deeffannaa. Foormii kamitti? Ax square plus bx plus c equal to 0 kan jedhutti kan nuti deeffannu. Foormii isa kanatti deeffannaa. Yeroo foormii kanatti deeffannu akkamiin deeffannaa? 2x square minus 5x minus 12 equal to 0. Negatiivaan as dabarte jechuudha. 12 kun yeroo foormii kanatti deebisu. Negatiivaan as dabartii sana booda hojjechuudhaaf nu salphataa jechuudha. Maal goona? Minus b x walqixa jechuudhaan kana yeroo kaanu x walqixa minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a jenna. Een keenyi a arganne b arganne c arganneeti jirra. Sana booda jechuun nuuf salphaadha jechuudha. X equal to jenna. B keenya negative 5 times negative 5 plus or minus radical of negative 5 square minus 4a. Een keenya meeqadha? Ti'uudha. C keenya immoo negative 10 meeqa? 12 over ti'u a. Een keenya meeqadha? Ti'uudha jechuudha. Sana booda maal goona? X equal to 5 ta'a. Negative waan ta'eef asii yeroo waliin baay'ee negative positive dha. Plus or minus radical of 25 ta'a. 5 square. Ishii kana immoo yeroo waliin baay'ee meeqa ta'a? 96 over plus ta'a jechuudha. Ishii kana asitti negative ta'uu taane plus ta'a. Negative 4 baay'isuun 2 baay'isuun negative 12 meeqa ta'a? Asitti negative waan ta'eef positive ta'a jechuudha. Positive 96 ta'a jechuudha. Over 4 maaliifii 2 times 2. Sana booda maal goona? Icha fufnu hojii keenya.
x in wal qixa 5 plus or minus radical of 25 fi 96 yeroo walitti laatan meeqa ta'a? Dhibbaa fi 21 ta'a. Radical abbaa fi 21 jala 4. X in wal qixa 5 plus or minus dhibbaa fi 21 meeqaan baha? 11 bahamti? 11 irra 4. Sana booda maal goona? Takka plaasiidhaan hojjenna, takka maayinasiidhaan hojjenna jechuudha gatii x keenya yeroo barbaannu. X in wal qixa 5 plus 11 irra 4 meeqa ta'a? 11 fi 4 yeroo walitti dhaan 11 fi 5 yeroo walitti dhaan meeqa? 16 irra meeqaati? 4 ta'a. Wal qixa 4 arganna jechuudha. Asitti gatiin x keenyaan tokko 4dha. Tokko immoo x in wal qixa 5 minus meeqa jechuudha? 11 irra 4. Kana yeroo irrista meeqa ta'a? Meeqa ta'a jechuudha? Negatiiva irra 4 argan. Negatiiva 6 irra 4. Kana yeroo salphifnu ishiin kun 6dha. Ishiin kun 6. Kana yeroo salphifnu 3 meeqadha? Asitti ishiin kun 3 otoo hin taane 2 meeqa? 3. Asitti 2 meeqa taati? 2 negatiiva jechuudha. Ishiin kun negatiiva waan turteef jechuudha. Negatiiva 3 irra 2 arganne, tokko immoo 4 arganne jechuudha. Amma immoo completing the square methodidhaan hojjenna. Maal goona? Over 2 jenna. Over 2 maaltu nu ofa? 2dhaan bada. X square minus 5 over 2 x minus 6 equal to 0 ta'a. Sana booda ishii kana haafi goona. Haafi isaa immoo square goona. Kana jechuun negative 5 over 2 the whole square jechuun negative 5 over 4 the whole square jechuudha. Kana jechuun immoo 25 over 16 jechuudha. 25 irra 16 arganne. Sana booda fuunee bakka kanaatti daanaa jechuudha. X square minus 5 over 2 x plus 25 over 16 minus 6 minus 25 over meeqaati? 16 jennu jenna. Kita 0 jenna. Sana booda ishii tana jechuun asii kaastee agasii jechuun x minus meeqa jechuudha? 5 irra meeqaati? 4 jechuudha. Isa whole square jechuudha. Ishii kana jechuun. Sana booda ishii kana walitti daana jechuudha. Ishii kana walitti daana. Asala tokko jirti. Negatiiva 6 baay'isuu 16 hir'isuu 25 irra 16 wal qixa 0 jenna. Kana jechuun asala tokko jirti. Cross gootanii ishii jala jirtu yeroo baay'iftan bifa kanaatiin kan isin hojjetu. Kana booda maal goona? X minus 5 over 4 the whole square. Ishii kana gaafa waliin baay'ifnu meeqa? Ishii 6 baay'isuu negatiiva 6 baay'isuu 16 negatiiva 96 irra 25 irra 16 wal qixa 0 jenna. Ammas maal goona? X minus 5 over 4 the whole square negatiiva meeqa ta'a? Yeroo walitti dhaan dhibbaa fi meeqa ta'a? Dhibbaa fi 21 ta'a. Raadikaala jechuudha. Raadikaala dhibbaa fi 21 ta'a. Negatiiva jala galchuu hin qabnu amma sitte jechuudha. Raadikaala jala osoo hin galchiin maal goona?
dhibbaa fi 21 jala meeqaati 16 ta'a. Walqixa 0 jenna. Sana booda maal goonamma x minus 5 over 4 the whole square equal to dhibbaa fi 21 irra 16 jenna. dhibbaa fi 21 irra 16. Sana booda x minus 5 over 4 isa kana jechuudha. Maal goona ishii kana raadikaala jala yeroo galchinu gama lamaaniinu raadikaala jala yeroo galchan x'n kun square'n kun raadikaala kana ni balleesti. Sana booda ishii kana qofannu hafa ishii jalaa kana qofa jechuudha. Sana booda x minus 5 over 4 equal to plus or minus radical of dhibbaa fi 21 irra meeqaati 16 ta'a. x minus 5 over 4 equal to maal ta'a 21 radical jala roobuu meeqan baha 11 16 meeqan baha jechuudha 4 baha. Sana booda maal goona ishii kana plus or minus in asirti ishiin kun jechuudha plus or minus in asirti. Sana booda gatii x barbaanna jechuudha. Ishii gatii x yeroo isii barbaannu maal ta'a x'n wal qixa jenna gaasitti ishii kana jechuudha. Plus or minus 11 irra 4 ida'uu 5 irra 4 ta'a. Maaliif ishiin kun negatiivaan as dabarte jechuudha. Ishiin kun positiivaan as dabarte negatiiva turte positiivaan as dabarte jechuudha. Sana booda ishii asii kana walitti dha'uu qofa kan nuti hojjennu jechuudha. Ishii kana walitti dha'uu qofa. Maal goona ishii kana ida'uudhaan haa hojjennu amma ida'uudhaan. Kana jechuun x'n wal qixa 11 irra 4 ida'uu 5 irra 4 meeqa ta'a kana yeroo walitti dha'an meeqa ta'a gatiin x keenya kana yeroo walitti dha'an 16 irra 4 ta'a. Kanaafuu gatiin x keenya meeqadha 4 arganne jechuudha. Yeroo negatiivaan immoo hojjennu mee halaalu ishii kana negatiiva gooneet immoo isa immoo maal goona asitti hojjennu x'n wal qixa negatiiva 11 irra 4 ida'uu 5 irra 4 jenna. Yeroo kana walitti dha'an meeqa arganna negatiiva meeqa ta'a negatiiva meeqa arganna jechuudha. Negatiiva meeqa arganna negatiiva 6 irra 4 yeroo salphinu kana meeqa ta'a 2 3 negatiiva 3 jechuudha 2 kanaafuu negatiiva 3 irra 2 arganna jechuudha. Kanaafuu nuti hojjenne sirriidha wal fakkaateera jechuudha. Inni quadratic formulaadhaan hojjennes completing the square methodidhaan hojjennes wal fakkaatee jira. Kanaafuu sirrii hojjenne jechuudha. Gaaffii oorra jiru yeroo hojjennu immoo maal goona formii quadratic equation itti deeffannaa jechuudha. Akkamiin deeffannaa formii isa kamitti deeffannaa x square plus bx plus c equal to 0 kan jedhu itti deeffanna. Yeroo kanatti deeffannu akkam ta'a 8x square minus 10x plus 3 equal to 0 ta'a. 3 kun negatiiva inni ture positiivaan as darbaa jechuudha. Sana booda x equal to jen quadratic formula barreeffannaa jechuudha. Minus b plus or minus radical of b square minus 4ac over 2a. X equal to b keenya meeqadha negative 10 negatiividha jechuudha. Negatiiva kunis negatiiva negative 10 jenna plus or minus radical of 10 negative 10 square minus 4 n keenya meeqadha 8 dha
Siin keenya immoo meeqadha? 3 dha jechuudha. Over 2a dha. Een keenya immoo 8 dha. Asitti siin kun b asi minus dha. As keessas minus hin jirti. Kan dagan. Sana booda x'n wal qixa jenna. Positive ta'a miti ishiin kun negative turte kunis negative ture. Maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. 10 plus or minus jenna. Radical of 10 square negative 10 square jechuun immoo 100 jechuudha. 100 ta'a. Minus kana yeroo waliin baay'eef meeqa ta'a? Meeqa arganna jechuudha? 96 arganna. 96 minus jechuudha. Sana booda over jenna. Over meeqa ta'a? 16 ta'a. Yeroo waliin baay'ifnu jechuudha. 2 fi 8 yeroo waliin baay'ifnu kana kan nuti argannu. Sana booda maal goona? Walirraati kan nuti herregnu. Maal goona? X equal to jenna. 10 plus or minus radical of ishii kam warra argamna? Ishii as keessaa warra argamna. Meeqa arganna? 4 arganna. Over meeqa? 16 jettu. X'n wal qixa 10 jettu. Plus or minus radical of 4 dha. Radical of 4 dha. Over meeqa? 16. X'n wal qixa meeqa ta'a? 10 plus or minus meeqan baha kuni? 2 ba'a. 2 ba'a. Sana booda over 16 jenna. Takka plusidhaan hojjenna, takka minusidhaan hojjenna jechuudha gatii x barbaaduudhaaf. X'n wal qixa plusidhaan hojjennu jalqaba. 10 plus 2 over meeqa jenna? 16 jenna. Wal qixa meeqa? 12 irra meeqaati? 16 ta'a. Kun lamaan meeqa ta'a? 2 6 2 8. Amma soo salphistan 2 3 2 meeqa? 4. 3 irra 4 arganne. Yeroo minusidhaan hojjennu immoo x equal to jenna. 10 minus 2 over 16 jenna. Over 16 jenna. Sana booda meeqa ta'a? 8 wal qixattu 8 irra meeqaati? 16. Meeqa ta'a? 1 over 2 ta'a jechuudha. Gatiin x. Gatiin x 1 over 2 fi 3 over 4 arganna jechuudha. Sana booda maal goota? Maal goona? Quadratic formulaadhaan samma hojjenne kana jechuudha. Maaliin immoo mirkaneeffannaa? Completing the square methodidhaan mirkaneeffanna jechuudha. Equationichi kanadha. Kan ammoo quadratic formulaadhaan isa hojjenne jechuudha. Ammoo maaliin hojjenna? Completing the square methodidhaan. Kanaafuu maal goona? Jalqaba over 8 jenna. Over 8. Asitti square qabdi ishiin kuni. Asitti 8dhaan bada maaltu nuufa? X square minus kan yeroo salphiftan maal ta'a? 5 over 4 x ta'a. Plus 3 over 8 equal to 0 ta'a. Ishii kana jechuudha amma nuti haafii gooneef square goonaa jechuudha. Ishii kana x square minus 5 over 4x ishii kana haafii goone yeroo square goonu meeqadha jechuudha. Ishii middle term kana coefficient isaa 5 negative 5 over 4 haafii erga gootanii haafii yeroo gootan 2 square goonaa jechuudha. Kana jechuun injifaan wal qixa negative 5 over 80 the whole square fana wal qixa. Kun jechuudha. Ishiin kunii fi ishiin kun wal qixa. Kana jechuun immoo maal ta'a? 25 irra meeqa ta'a? 64 ta'a jechuudha. Sana booda funneet asitti daana. Ida'uu 25 irra 64. Ida'uu 3 irra 8 hir'isuu 25 irra 64 wal qixa 0 jenna. Wal qixa 0. Bakka kanaa kaastee x square ishii kana kaastee haga ishii kanaatti jechuudha. Eenyufaan wal qixa ishiin x minus 5
over 80 5 over 8 the whole square faana wal qixa ishiin amma jala sarari kun jechuudha ishiin kun ishii kana faana wal qixadha. Ishii kana akkamii walitti daatu akkasiin cross gootanii waliin ida'uu dandeessu. 3 baay'isuu 64 meeqadha pilaas jettositti 192 hir'isu ishii kana immoo akkas yeroo baay'iftan meeqadha 200 arganna irra meeqaati 512 wal qixa 0 jennaa jechuudha. Sana booda x minus 5 over 8 the whole square meeqadha kana yeroo warraa dhufnu meeqa arganna negatiiva 8 irra meeqaati 8 irra 512 equal to 0 jenna. Sana booda ishii kana bakka kanatti jechuudha criss cross gootu isiniin jedhee jira. 3 baay'isuu 64 hir'isuu jettu hir'isuu asitti maayinesi waan taateef hir'isuu ishii kana immoo akkas baay'iftu jechuudha. Akkas erga baay'iftan criss cross erga gootanii isa jala jiru immoo ishuma warra jala jiru lamaan walitti baay'iftu jechuudha. Kanuma waa biraa miti. Sana booda kana argannaa asitti ishii 3 baay'isuu 64 ishii kana argannaa. Sana booda immoo negative 25 baay'isuu 8 200 jala 64 baay'isuu 8 meeqana 512 wal qixa 0 jenna. Sana booda 8 negative 8 irra 512 argannaa jechuudha. Sana booda maal goona x minus 5 over 8 the whole square equal to 8 over 512 jennaa jechuudha. Maaliif negative inni ture yeroo darbu positive an darbaa jechuudha. Sana booda x minus 5 over 8 the whole square equal to kan yeroo salphiftan tokkoon inni kun 8 jechuudha. 8 yeroo dhuftan tokkorra yeroo salphisanii keessan meeqataa tokkorra 64 argannaa jechuudha. Kan yeroo salphiftan 8 tokko 8 kun 64 ta'a jechuudha. Sana booda erga kan arganne maal gootu square isaa balleessinaa jechuudha. Square isaa balleessuudhaaf maal goona raadikaala jala galchuun dirqama ta'a jechuudha. Raadikaala jala galchitu raadikaala jala gama lamaaniinuu galchitu ishii kana jalas galchitu jechuudha. Raadikaala jala squarein kun raadikaala kan ni balleessiti maaltu noofa x minus 5 over 8 equal to plus or minus meeqataa tokko meeqa raadikaalaan baha raadikaal jala robo tokko meeqaan baha tokkoon baha tokko 64 immoo raadikaal jala meeqaan baha 8 baha jechuudha. Sana booda x yeroo barbaan xin wal qixa jenna plus or minus 1 over 8 plus 5 over 8 jennaa jechuudha. 5 over 8 ishii kana ishiin asii kun positiivaan as yeroo dabarsitan positiivaan darbaa jechuudha. Ishiin negatiiva turte kun positiivaan darbaa jechuudha. Sana booda kana walitti dha'uu qofamu. Ishii kana pilaasiidhaan haa idaanuma. Pilaasii jettu kanaan haa hojjennu. Maal arganna? X equal to 1 over 8 plus 5 over 80. Kana yeroo walitti daatan meeqataa? 6 irra 8 ta'a. Kana meeqataa yeroo salphistan 3 irra 4. Amma immoo ishii kana maayinesiidhaan haa hojjennu. X wal qixa negative 1 over 8 plus 5 over 8 equal to meeqataa jechuudha. Kana yeroo walitti daanu meeqataa 4 over 8 equal to meeqa arganne 1 over 2 ta'a jechuudha. Yeroo salphistan kun 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni dura quadratic formulaadhaan hojjenne sirrii dhaa jechuudha.